Ashama jira jirtu kabajamtoota kiyya. Irra hedduun keessan gara keessaatiin dhuftanii akkamitti waan kana fayyadamaa jettanii na gaafachaa jirtan. Viidiyooniin isiniif dalaga jeetiin murteesse. Kanaafuu wanni isin godhuu qabdan dursoo liinkii san tuqaa. Eega liinkii san seentan booda bakka akkanaa isin fida. Eega kana isin fidee boodarra start now qachuu kana tuqaa. Eega start now jettan akkana isin fida. Awwaaniin eegalee itti jiruuf jecha akkana naa fida jechuu kiyya kun. Keessan gisee kana taap gootan takka takkaan isiniif deema. Kiyya garuu kudhan deema. Maaliif waaniifin kooyina hedduu qabuuf jecha kooyina hedduuniin wanna kana bitee jechuudha. Akka taapbii kiyya kana naa heddummeessuun godhee jechuudha. Kanaafuu isinis kooyina hedduu walitti qabadhaatii eega walitti qabattan boodarra bikka tana seenaatii wanna kana idaadhaa. Chaarjii kanaas idaadhaa. Enerjii limit kajoo kana ni xuyxan isiniif guddisaa jechuudha. Waan kanaas bira taabboot kajoo kanaas 200 bittan 200 gisee bittan gisee isin keessaa baatan isiniif taap godheeti gisee isin seentan kooyinaa keessan isiniif kanna. Kanaafuu akkana godhaa seenaan isiniin jaa. Itti aanuudhaan hoggaa dura waan kana bantan jechuu wanna isinii kannu jira. 200 ka isinii kannu jira. Anamma 200 fudhadheetiin jira. 200 ka 200 kanaas lamaanuu seenaa tuqaatii fudhadhaa kooyinaa sammoota irratti hoggaa as dhuftan hoggaa goolii silvarii jira. Gisee goolii seentan akkanatti isinii kanna. Hunnu anamma kilaayim godhanne ture mee takka kilaayim godheetiin isin agarsiisa. Giseen kilaayim godhee fudhadhee jechuu kana. Pilaatiniyeemis akkasuma gisee itaatan kooyina isinii kanna. Kanaafuu isin kooyina kana walitti qabadhaatii itti fayyadamaan isiniin jaa gaafa maallaqni isaa liistii ta'e dooraalaan isinii kafala. Kanaafuu itti fayyadamaa obboleeyyan. Akkuma beekamu biitkooyiniinis gaafa dura dhufu akkana namni kadhachuu ture. Kanaafuu isinis kana ammaan itti fayyadamaatii irraa fayyadamaan isiniin jaa. Galatooma carraa gaarii.